Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan proportion kan jedhu waliin ilaalla. What is proportion? Proportion gaafa jennu maal jechuudha? It is equation, an equation that states two ratios are equivalent. Reeshoowwan lama wal qixadha jechuu kan nutti agarsiisudha karaa gabaabaa. Reeshoo jechuun gaafa lakkoofsota lama yookaan immoo quantity lama kanneen yuunitiin isaanii wal fakkaataa ta'e waliif hirruudha jennee turre. Fakkeenyaaf A over B jennu equal with C over D dha jedhaati fudhadha. Amma reeshoowwan kana walqixa goonee fudhanneera. Reeshoowwan kan gaafa akkasitti walqixa goonee fudhannu walqixxummaa reeshoowwan kanaa equation ibsaaru kanaan maal jenna jechuudha? Proportioniidha jechuudha. Kanaaf kun maal jechuudha? Proportioniidha jennee kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf proportioniin equation walqixxummaa reeshoowwan lama ibsudha jechuudha. Gaafa kana ammas keessatti jechuudha laalaasti A qabna. A fi B ni amma bifa reeshootiin utuu keenya jechuudha. A reeshoo B'n walqixa maal jechuudha kuni C reeshoo D dha jechuudha. As keessatti baay'ataanii ekstiriimii warra jiranuu jechuudha. Kan isa kanaatii fi kan isa kanaaf A D'n jechuudha. Walqixa ta'a baay'ataa isa warra gidduu lacheeni B fi C'tiin jechuudha. D equal kan B fi C wajjin walqixa ta'a. Isa kana asirratti immoo baay'ee salphata. Cross gaafa baay'isnu A times D AD equal with maali ta'a? B times BC wajjin walqixa ta'a jechuudha. Daasii kanas beekuun gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti for example 7 books cost 42 bir. Kitaabileen torba gatiin isaanii birrii meeqa? Birrii 42 dha. Kitaaba meeqadha? Kitaaba torba jechuudha. Okay. And how much will 20 books cost? Yoo kitaabileen torba kuni gatiin isaanii 42 ta'e kitaabileen 20 immoo gatiin isaanii meeqa ta'a? Amma kitaabileen torba 7 books meeqa inneerra 42 dha jenneerra. Reeshoon kun isa kanaa wajjin wal qabata. Yoo inni kun amma kana ta'e inni kun immoo amma ta'aadha bakka. Yoo torba 42 ta'e gatiin kitaaba torba gatiin kitaaba 20 immoo meeqa ta'a? Isa kana kanaafiyyuu kan kitaaba 20 immoo meeqa ta'a goonee reeshoo goona jechuudha. Iddoo kana x gochuu dandeenya. Kana booda kana cross gochuudha jechuudha. Kana booda 7x equal to 42 times what? Times 20 dha jechuudha. Baay'isuu 20 ta'a jechuudha. X keenya argachuudhaaf over 7 over maalii goona? 7 goona jechuudha. This equal with 16 yookiin 60 ta'a jechuudha. Kana jechuun asitti kitaabni torba birrii 42 kan baasu yoo ta'e kitaabni 20 immoo birrii meeqa baasa jechuudha? Birrii 60 baasa jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu akkas jedha. The ratio of chairs to table in a classroom is 5:1. Okay? Chairiitu jira classroomii wayii keessa. Chairii fi teebiliitu jira. Reeshoonii kan chairii sanaa teebilii sanaa fi meeqa dha? That 5:1 dha. Sharreeshoo 1ti jechuudha. Kana jechuun laala teebiliin tokko akkasittiin kan jiru yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaanii teebiliin tokko jira yoo ta'e jechuudha laala. Kun teebilii tokko jedhu. Tokkoon teebiliiwwan kanaatii fi teebilii tokkoof reeshoo chairii meeqatu jira jechuudha? Chairii 5tu jira jechuudha. Laala 5 waaniidhaaf miti. Chairii 5 teebilii tokkoof. Chairii 5 teebilii tokkoof jechuudha. Okay? Kanaafuu chairiin 5 teebilii tokkoof jechuun daat asii chairiiwwan 5tu jiru as. Chairii tokko jira 2 3 4 5. Tokkoon teebiliiwwan kanaatti chairii 5tu naanna'anii jiru jechuudha. If there are 12 tables, teebiliiwwan akkasii kun immoo meeqa isaaniitu jiru? 12 teebilii yoo jiraatan jechuudha. How many chairs are there? Teebiliiwwan akkasii 12 yoo ta'an chairiiwwan akkasitti naanna'an kun immoo meeqadha? Kanaafiyyuu kana bifa maaliitiin hojjenna? Proportioniitiin hojjenna jechuudha karaa gabaabaa. Kana jechuun 5:1 laala 5:1 walqixa meeqa eenyu wajjin walqixa ta'a jechuudha. Inni kuni 5 chairiidha. Chairii waan ta'eef gatii chairii hin beeknu asii. Kan waan immoo teebilii miti asii immoo gara kanaa immoo 12 dha jechuudha. Kanaafuu kana cross baay'isna jechuudha. Yeroo kana x times 1 meeqadha? X dha jechuudha. X equal with what? 5 times 12. 5 times 12 immoo meeqadha jechuudha? 16 ta'a yookaan 60 dha jechuudha. Kanaafiyyuu chairiiwwan akkasii meeqatu jiru jechuudha? 60 takka jiru jechuudha. Kana jechuun tokko kanaatiif 5tti naannessinaa, kan isa kanaatiif 5tti naannessinaa, teebilii 12 akkasitti chairiiwwan 60 itti naanna'anii taa'aa jiru jechuudha.
inni kan biraa kan laallu proportionality direct proportionality fi inverse proportionality kan jennee dubbannutu jira. Isa keessaa amma jalqaba direct proportionality maal akka ta'e waliin ilaalla. Direct proportionality kan jennu as one quantity increase or decrease another quantity also increase or decrease. Gaafa qaamni tokko dabalaa deemu inni tokko sababa qaamni sun dabaleef inni tokkos dabalaa deema. Yookaan immoo gaafa qaamni inni tokko irrachaa deemu inni sunis dookuma irrachaa deema yoo ta'e isa kanaa maal jennee waamna? Direct proportionality jennee waamna jechuudha. Amma fakkeenyaaf qaamolee halachaniin x jennee haa fudhannu. Isa tokkoon x dha jennu. Isa tokkoon immoo y dha jennu. Okay. Gaafa x kan keenya dabalaa deemu kana jechuun amma fakkeenyaaf gaafa x kan keenya dabalaa deemu y kan keenyas dabalaa deema yoo ta'e jechuun waan gaafa x keenya waan ta'u y immoo 2 dha jedhaa fudhadhaa. Gaafa x kan keenya immoo 2 ta'u ilaala asii y keenya immoo meeqa jennee haa fudhannu 4 jennee haa fudhannu. Gaafa x keenya immoo asii 3 ta'u y keenya immoo meeqa jennu 6 ta'ee jennu. Zaat bifa kanaan dabalaa deema jechuudha. Kana jechuun x dabalaara y dabalaa jira. Yommuu x irrachaa raates inni sunis inni irraa ta'a jechuudha. Isa akkasiitiin direct proportionality dha jennaan. Okay? Isa keessatti yeroo kana ammoo nu beekuu qabnu laala asitti nu beekuu qabnu 1/2 godhaas jechuun x y dhaaf jira x over y x over y yoon godhe that hunda isaaniiyyuu 1/2 godha jechuudha. Ish ammas 2/4 2/4 jechuun 2/4 jechuun walqixa meeqadha 1/2 dha jechuudha innis. Okay kanaaf inni kunis walqixa meeqadha 1/2 ta'a jechuudha. This equal to ammas 3/6 jechuun 1/2 dha jechuudha. Laala kanaafu direct proportionality keetti wanti nu beekuu qabnu qaama sana gaafa walii firru 1/2 dha asittis 1/2 dha asittis 1/2 dha kana jechuun qaama sana gaafa walii firru constant dha yookaan dhaabbataa ta'a jechuudha. Okay isa kana beekuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu direct proportionality keetti x over y walqixa maal ta'a jechuudha k ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu x over y direct proportionality keetti walqixa k dha jechuudha. See kana sirriitti qabadhaa. Okay. For example, a machine makes 18 articles in 5 hours. Saatiiwwan 5 keessatti maashiniin tokko artikiliiwwan 18 tolcha. Haa jennu. That means 18 articles in what? In 5 hours. Artikiliiwwan kana saatii 5 keessatti tolcha jechuudha. Yoo ta'e how many articles will it make in 50 hours? 50 hours kan immoo saatii 5 keessatti immoo qopheessa. 18 keessatti that meeqa qopheessa 5dha. Kanaafuu 18tiin wal qixa hin beeknu kan 15 keessatti qopheessu immoo over 15 jenna jechuudha. This equal with kana cross baay'isuu dandeenya. Yookiin immoo x over y gochuu inni garuu asitti kana cross baay'isnee argachuu dandeenya baay'ee salphaadha jechuudha. Kana cross kan baay'isnu yeroo direct proportionality keessaati. Inversely proportionality ilaalla waliin hundaafuu kun 5x equal with cross gaafa baasnu 18 times maalita 15 ta'a jechuudha. Inni kun immoo wal qixa ta'a. See kana over 5 gochuu dandeenya yookaan immoo isa kanas over 5 gochuu dandeenya jechuudha. Kana booda 5 x kan keenya wal qixa maal taate jechuudha. Asitti 5 5dhaaf meeqadha 1dha. Asitti 15 immoo 5dhaaf meeqadha 3dha jechuudha. Okay 18 baay'isu 3 immoo wal qixa meeqadha 54dha jechuudha. Kana jechuun saatii 5 keessatti 18 kan tolchu yoo ta'e artikiliiwwan 18 kan tolchu yoo ta'e saatii 15 keessatti immoo meeqa tolcha jechuudha. That 54 yookaan immoo 54 tolcha jechuu dandeenya jechuudha. Gaafin itti aanu akkas jedha. If a certain machine fills a bag with 7 kg, maashinii tokko jira jennu. Maashiniin kuni maal godhaa? 7 kiloogiraamii kan qabu baagii tokkotti 7 kiloogiraamiitti guutaa jechuudha. Jechuun kiloogiraama 7 kan qabu kanatti guutaa jechuudha. Of a potato chips. Potato chip yookaan immoo mummuramaa potato ciccitaa yookaan mummuramaa isaa kanatti guutaa yookaan baagii kanatti guutaa jechuudha. In 3.5 seconds. Kana kan inni godhu that means 7 kiloogiraama kana baagii kanatti yookaan borsaa kanatti guutuudhaaf yeroo ammamitti fudhata? Sekondii 3.5 fudhata jechuudha. As this rate how fill a bag. Reetii kana yoo deeme baagiin kuni ammam guutuu danda'a? Saatii meeqa guutuu danda'a? Yeroo meeqa keessatti guutuu danda'a? Maal? With 50 kg of potato chip. Laala daqiiqaa I mean sekondii 3.5 keessatti potato chip 7 kg guutee jennu baagii tokkotti. Yoo ta'e yoo 15 kg guute yeroo ammamitti fudhata kan jedhu gaafatamne jechuudha. 15 kg 7 fi 3.5 itti fudhate. 7 kiloogiraamaaf ish 15 immoo akkamitti fudhata? See kana beekuudhaaf direct proportion itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. That
Maaliifidha akka yeroon dabalaa deemu maalis hin dabala ammi kiiloogiraama dabalame kun hin dabala waan ta'eef yookaan ammi kiiloogiraamatti guutamu hin dabala waan ta'eef yoo yeroon kun dabale kiiloogiraamni kun hin dabala isa kana sirriitti beekuu qabna. Yoo wanti kun waliin inversely proportional qabaate yookiin immoo inni tokko dabalaa gaafa inni tokko xiqqaata yoo ta'e isa kana fayyadamuu dandeenya. Amma garuu maal fayyadamuu dandeenya? 7/3.5 jechuu dandeenya. This equal with meeqa ta'a jechuudha? 15 maaliiti x dha jechuudha. Isa kana hin beeknu yeroo ammatti fudhate waan ta'eedhaaf. Kana booda kan cross baasnee 7x wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 3.5 times 15 dha jechuudha. Yookaan immoo baay'isuu 15 ti jechuudha. Kana over 7 goona jechuudha. Kana booda x keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 7.55 ta'a jechuudha. Okay, argitanii asitti yeroo 3.5 keessatti 7 kiiloogiraama yoo kan guutu ta'e yeroo 7.5 keessatti immoo 15 kiiloogiraama guutaa jechuudha. Daat kun lachuu wal faana dabalaara. Gaafa yeroon dabalu ammi potaatoo chiipii baay'ee kanatti guutamus dabalaa deema jechuudha. Inni kan biraa waliin ilaallu inverse proportionality. Inverse proportionality akkuma isin jechaa ture gaafa qaamni tokko dabalaa deemu inni tokko immoo yeroo inni itti irrataa deemu. Kana jechuun x fi y qabna yoo ta'e x keenya tol ka'e yoo ta'e y keenya immoo maal ta'a jechuudha? Gadi bu'a jechuudha. Yookaan immoo x kan keenyatti gadi bu'a yoo ta'e y keenya immoo faallaa kana maal ta'a? Ol ka'a jechuudha. Gaafa qaamni kun inni tokko sababa x dabaleef y inni irrata yoo ta'e yookaan immoo sababa x irrateef y inni dabala yoo ta'e isa kana maal jennee waamna? Inversely proportionality jennee waamuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf qaamolee kana x dhaa fi y dhaa jennu. Asii x qabna, asii immoo y qabna jennu. Asitti x kan keenya 1 dhaa jennu. Yeroo x kan keenya 1 ture kanatti jechuudha. Y kan keenya immoo 2 dhaa jennu. Laala. Kana booda x kan keenya 1 irraa gara 2 tti walitti siqee jedhaati fudhadha. Gaafa 2 ta'u inni kun immoo meeqatti gad deebi'e? 1 tti gad deebi'e. Argitanii? X kan keenya 1 irraa 2 tti ol dabale. Y immoo 2 irraa gara 1 tti gad dabale. Kanaaf kun inverse proportionality dha jechuudha. Ammas 2 gara 3 tti ol siqee jenna. Gaafa inni 3 tti ol siqee jedhu inni kun immoo gara meeqaatti siqee jechuudha? Gara 2/3 tti siqee dhaati fudhadha. Tasayyoo jechuudha. Ammas inni kun gara 4 tti ol siqee dhaati fudhadha. Jechuun x keenya gara 4 tti ol siqee inni kun immoo gara 1/2 tti siqee jennee haa fudhannu jechuudha. As keessatti immoo wanti nuti beekuu qabnu jechuudha. Yeroo tokko meemee x times y waliin baay'isuu ilaala. X times y gaafa waliin baay'isnu x times y jechuudha. X times y ni wal qixa meeqa ta'a? Asitti 1 times 2 meeqadha? 2 taati. Okay. 2 times 1 ni meeqadha? Ammas 2 ta'a jechuudha. 3 times 2/3 times 2/3 jechuun maal jechuudha? 3 times 2/3 ilaala. 3 keenya 3 dhaan badde. Kun wal qixa meeqadha? 2 ta'e jechuudha kunis. 2 equal with 2 dha jechuudha. Ammas 4 times 1/2 4 times 1/2. That means 4 divided by 2 jechuudha. Kunis meeqadha? 2 dha jechuudha. Okay, kunis wal qixa 2 dha jechuudha. Amma gamaatti waliin baay'isaa. Kun maalidha jechuudha? Constant yookaan dhaabbataadha bakka. Dabalamee gatii biraan dhufu. Yoo maal ta'e the inversely proportionally gatiiwwan lacheen isaanii kan waliin baay'isnu yoo ta'e maali jechuudha? Dhaabbataadha jechuudha. Kanaaf inversely proportionally keessatti x times y wal qixa maal jechuudha? K dha jechuudha. Direct proportional keessatti x over y tu maal jennee? K dha jenne. Amma garuu inversely proportional keessatti x times y tu wal qixa K dha jechuudha. Isa kana sirriitti beekuun dirqamadha. For example, if 12 men can do a job in 50 days, guyyaa 15 keessatti namoonni 15 in 50 days namoonni 12 hojii tokko hojjechuu kan danda'a yoo ta'e, how long will it take 9 men namoota 9 immoo ammamitti fudhata to do the same job? Hojii amma kana hojjechuudhaaf ammamitti fudhata? Namoonni 12 guyyaa 15 tti fixan. Namoonni 12 guyyaa 15 ttidha. Namoota 9 immoo ammamitti fudhata? Jechuun lakkoofsi namoota 9 kun maal ta'eera laala? Lakkoofsi namootaa kun 12 irraa ka'ee maal ta'eera? Gadi siqeera jechuudha gara 9tti. Kanaafiyyuu guyyaan kun immoo maal ta'uu qaba? Wal siquu qaba. Kana jechuun waan namoonni 12 guyyaa 15 tti fixanii namoonni 9 immoo meebii guyyaa 16, 17, 18, 20, 40 itti fudhachuu danda'a. Garuu hin dabala jechuudha. Kana jechuun yeroo namoonni kun gadi xiqqaachaa yookaan lakkoofsi namootaa 9tti 10tti gadi xiqqaachaa deemu lakkoofsi guyyaa immoo dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu kun maalidha jechuudha? Inversely proportionalidha jechuudha. Inversely proportional taanaan immoo x times y kan keenya wal qixa maalidha jechuudha? K dha. X times y tu dhaabbataadha jechuudha. Kanaafuu hariiroo isa kanatti fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Okay? Kanaafuu asitti x kan keenya eenyudha? X times y kan keenya 12 times 9 equal with what?
keedha. Keen keenya immoo kan biraa eenyudha jechuudha 15 times what guyyaa sana immoo I mean akkasitti hin taane kun asitti dhiifama. Jalqaba 12 baay'isuu meeqaatidha? 15ti jechuudha. Maaliif jalqaba isa kana ture waan ta'eef 12 baay'isuu 15ti. Maaliif 12 x'n keenya 12 jennu y'n keenya 15dha jennu. Kanaafuu 12 baay'isuu 15 wal qixa maalidha jechuudha? 9 baay'isuu guyyaa isaati. Ammas guyyaan kan 9 moo beennaan beennu 90 irra waan ta'eef x goona jechuudha. That x argachuudhaaf over 9 goona jechuudha. Kana booda x'n kan keenya wal qixa meeqa taati jechuudha? Asitti 9 3 meeqadha? 3dha. 15 immoo 3 meeqadha? 5dha jechuudha. Achi kaane 3 ammas 3 meeqadha? Tokkodha. 3 ammas asitti immoo 12 immoo 3 meeqadha? 4dha jechuudha. Kanaafuu 4 times 5 immoo wal qixa 20dha jechuudha. Kanaafuu guyyaa meeqatti fudhate jechuudha? Guyyaa 20tti fudhate. Eenyuun namoota 9. Namoonni 12 guyyaa 15 qofatti. Namoonni 9 immoo guyyaa 20tti. Bifa kanaan direct proportional fi inverse proportional fayyadamuu dandeenya. Har'aaf nu ga'a. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.